baqattummaa keessa taa'ee namni ummata kiyya keessattiin galee qabsoo godha ummata kiyya keessattiin galee ummata kiyyaa wajjin rakkadha jee nama muratee galee silaanu hundinuu lafaa kaanee appreciate godhu qabna quudhuufii qabna hogganoota murtii guutoo hogganoota waan je'e bakkarra oolchu hogganoota dhaabbii qabu jennee silaa faarfachuu qabna hundinuu no matter what garaagarummaa ilaalchallee qabaannu garaagarummaa adeemsallee qabaannu fayyaalessi keenya namoonni fayyaalessa jaamu bobbaan rabbii warri jaamu akkanuma warri waa faarsuutu jira akkanumatti wahuma hubachuu dhabarraa kan ka'ee fi tadabartee irraanfachuurraa kan ka'e akkanumatti fayyaalessa namaa jennaan nuti fayyaalessa namaa yookiis bobbaa rabbii jennaan warra akkasiisan warra akkanumatti ka'eetuma wahuma arkameef dibbee dha'u wahuma arkameef dibbee dha'u wahuma arkame hundaaf dibbee dha'u warri kun fayyaalessa warra bobbaa rabbiiti wanni takka wanni ajaa'iba natte maal beektanii baqattoota ala kana taa'ee akkamiin namni biyya fi galaa akkamitti achi keessaa qabsaa'uun taati beekadhaa isaanis qabsaa'ota fi hin jan hogganoota fi hin jan akkamitti hay biyya galuun gantummaadha akkamiin biyya galan bakkirraa qabsoo godhan biyya alaati jechuu beekadhaa bakkirraa qabsoo godhan biyya alaati asirraa malee qabsoon hin taatu akkamillee coonfaa biyya galanii leencoo lataa immoo biyya keessa seenee ummata oromootiif faayidaan inni fidurra kasaaraa inni fiduu deemutu sirriidha kasaaraa inni fiduu deemutu guddaadha bu'aa oromoo fiduu deemutu hin jirre rakkoon namni keenya baqataadhaa kun qabu if ilaaltan you don't know yourself silaa if laaltanii ifirra dhaabbattanii waa hunda madaaltanii hedduu bareedaadha mee an cafeeraamis leencoo lataa caalaan qabsaa'oodha Rakabsaawada. Warreettan kijibaa as gubbaa yaatanii waa haasoytan ummatatti jechuudha. Warri kijibaan as gubbaa yaatanii waa haasoytan warri akka gabateetti gamanaa gamas akka giirootti tara 50 gara gaggaluu bartan. Warri bakka takka dhaabbatanii haqa dubbachuudhaaf afaan keessan kona rabbiin hin uumin. Eega leencoo lataadhaa ammaan tana kanii fi deeggarru taate abbaa Tsahaayyee maaliif balaaleyfan? Warra gale kana deeggaa 100% support of Chaferamis. Leencoo lataafaan dhibbatiin deeggara. And I'm not in position to insult them. Maal jeetee arrabsa afaan kamii arrabsa? Murannaa isaan qabaata kana qabaachuu hin dandeenye mee maal je'eetiin abaara eessara dhaabbadhee eessara dhaabbina abaara. Anuu baqataadha ammaa udalagaafin ala jira gartanii na duuba ammaa udalagaafin ala jira. Yeroo hun qabu eessa dhaabbadheetii mee way bar warra dalagaa full time fi part time gubbaa dalagee galee oguu galee leencoo hattuu kana yoo kana godhuu baanne Hasan Hussein hattuudha gantuudha maarreedha eenyu gane maal godhe hay ummata fi keessa dhaquun hattummaadha ummata fi keessa dhaqanii chii qabsoo goone jechuun gantummaadha. Arrantana hayyuudha kajannuun hundinuu kasilaa wayii beeka jennee aannu hundi waa dubbatu hundi taxaqliloo baleencoo lataa kiisha leencoo keessa gizee dhabamuu agarraa jechuudha. Hoggantoonni amma deemee gale kun hogganoota murannaa anaa fi isin caalaa qabu beekadha. Warra waraqaa ciree facaasee wanni ummata keenyaan taane hallayyaa je'ee biyya gale. Akkanuma wajjiinuu as teenyee homanna akkanuma wajjiinuu osoo ifillaal maaliif ifillaal just look at yourself waan godhaa jirtu bakka jirtu waan godhuu dandeessu look at yourself warri oromoodhaaf qabsoo hin ifiin jettan hunda. Leencoon biyya dhaqee maal fiduu deemame meemee maal wannummaan inni dalaguu deemu yoo kasaaraan ta'in bu'aan inni urmii tanaan oromoodhaaf buusuu deemu. Yoo shirata tunteen bu'aan inni buusuu deemu maal? Wallahi leencoo walitti qabeeti isin galchuudhaaf ta'a. Sponsor isinii godhee. Warri duratti waliin shanee dhawaa turre ODF taanii yaa'an hundi jechuudha. Warra laal sammuun isaanii leencoon faranji beeyti jee amanee jira. Uummata keenya ka bobbaa rabbii tokko hin beeytanii. Uummata bobbaa rabbii warra miskiida xaliila garaan xaliilaa tokko jiraaban. Leencoon faranji beeka jee eegaman leencoon faranji beeka jee eegaman leencoon faranji beeka jee eegaman waan biraa takkan beeku jechuudha ka leencoon faranji irraa waa fuudhee fidii uummatti fakkaata
Leencoon faranjii irraa waa fidee fuudhu hin jiru yoo dacha dalagaa faranjiidhaa sirra dalageessi gowwoomsuu taate malee. Ijoollee dheengadda udaan firraa naqin ijoollee waa takka illee hin beeyne ta'u baatee leencoo dhattuudha. Leencoon maarreedha. Leencoo hattuu kana. Hin beekan they don't know. Qabsoon tun eessa keessa turtee leencoon gaafam qabsoo keessa ture they have no idea. They have no idea. Hin beekan dheengadda riibaa kaanii. Wanni amata dila kana hunda siif hin dhaabbatin. Siif hin qabsaawin. Namni hanga Mallas Zeenaawiin du'utti gabbee takkaa dubbii Oromoo irraa hin dubbatin. Jarri kun hundi hanga Mallas Zeenaawiin hin du'initti gabbaanii isaanii dubbii Oromoo irraa dubbatu agartanii. Umrii dargaggeessaa tanate asii kuuliin gootu tana mudhiin suquttee kushiinaa faranjii keessa teessu kana umrii dargaggummaa tana leencoon faan qabsoo Oromoodhaatiif dabarsan. Yaa si gala. Umrii dargaggummaadha amma jaarsa amma manguddoodha amma nama dadhabee uleedhaan deemu. Yes. Garuu gaafa akka keessanitti dargaggeessaa gaafa humna qabu ati mana namaa taa'oitaa leencoon qabsoo Oromoodhaatiif gaara ture. Akkaan ija shakkiitiin isin laalu akkaan amma booda ammaas ejjennooti isinirra jijjiirradhu akkaan wanni isin yaataniin tun tawayyaanee fi isin wal dhabdan jettu tun shakkii jala naneetu wal dhabuun teessan tun ta siyaasaa fakkeessaati malee ta dhugaatii miti akkaan jau na taasisuudhaaf na dirqaa jirtanii jechuudha. Baqattoota ala kana qabsaa'u jiru ijji teessan bal'aadha. Waan kana hin gartan isitti mul'attu. You cannot see. Maaliif ifiif ija if dhaamsitan osoo kijibdanuu kijibni jedhama balleessa osoo kijibdanuu osoo uummata Oromootti kijibdan osoo miseensa keessanii kijibdaniiti ija if baysitan. Leencoon farra qabsoo Oromooti isinis yoo farra qabsoo Oromoo ta'uu baattan leencoo zabbata ari'achi. Jarrin maanta isin abaarta kun isin caalaadha Oromoodha. Takka. Lamada isin caala qabsaa'oodha. Sadii qabsoon Oromoodhaa as gahuu keessatti qoonni isaan qaban qooda olaanaadha. Ijoolleen battaqqeen waan beeyne hundinuu Facebook irraa guun waan hin beeyne abaartu. Waaw suni hangam takka darreedha hangam takka hubannaan qabneedha si garsiisa malee waa takka. Leencoon biyya keessa seenuun qabsoo Oromoodhaa cabsuuf akka deemtanitti hubannaa jechuunuti. Namni waan dhagaheen hin fiigu. Qassi balu suuta jaamee dura if laala ani kun gumaata akkamiin qaba qabsoo Oromoodhaa tana keessatti maaliin gumaachi. Warri maanta nagale kun amma leencoo lataa akka fakkeenya yoo fudhanne qabsoo Oromoodhaa keessatti gumaata akkam qaba. Gaafa umrii dargaggeessaa tanate asii kuuliin gootu tana mudhiin suquttee kushiinaa faranjii keessa teessu kana umrii dargaggummaa tana leencoon faan qabsoo Oromoodhaatiif dabarsan. Akka loqota keenya tanu bira laaftuu si bira jabdu tanu bira furdoo si bira qallo tanu bira faaruu si bira xarraba. Aksantiin keenya waladda akkitti makmaaknu waladda akkitti waa faarfannu waladda akkitti sirbinu waladda aadaan teenya waladda waa meeqa keenyaa waladda